Obbo Taayyee Danda'a haqni saffisaan akkanaaf eegamu jedhan mana murtii gaafataniiru. Magaalaa Finfinnee keessatti ji'a 8 keessatti balaa tiraafikaatiin lubbuun namoota 8,000 oluun baduun himameera. Oduu biyya alaatiin Chaayinaan yaalii helikoophitaraa nama malee balali'uu milkeessuun himameetu jira. Ashama harka fuunee akka moltee hordoftaa fi daawwattoota qaroo miidiyaa irraa oduu galgala kanaaf qindeeffadhee isinitti hima. Kan hangamaa isinitti himu immoo hangafoota oduuti. Amma bal'ina oduu keenya isinitti hima. Obbo Taayyee Danda'a haqni saffisaan akkanaaf eegamu jechuudhaan mana murtii gaafataniiru. Obbo Taayyee Danda'a mana sirreessaa Qilinxoo deddeebi'aa kan jiran yoo ta'u immoo himata sadiin kan irratti baname deetaa ministeera nagaa duraanii obbo Taayyee Danda'a haqni saffisaan akkanaaf kennamuu fi manni murtii gaafachuu abukaatoon isaanii himanitti jiru. Abukaatoon obbo Taayyee kan ta'an Abarraa Nugusuu obbo Taayyeen ani nama hidharra jiru waan ta'eef immoo haqni kiyya saffisaan akkanaaf eegamu jechuudhaan mana murtii gaafachuu BBCtti himanitti jiru. Manni murtii olaanaa federaalaa Ramaddii Lidataa dhaddacha tokkoffaa kan yakkoota heeraa fi seeraa heera irratti raawwatamen ilaaluudhaan obbo Taayyee yakkoota ittiin himataman balleessaa raawwataniiru hin raawwanne kan jedhu irratti immoo murtii laachuufis ture har'atti immoo beellama kan qabatan ta'us himameera. Haa ta'u malee manni murtichaa beellama biraa kennuu isaatiin abukaatoon himaniiti jiru. Obbo Abarraan BBCtti dhaddachi dhimma Taayyee Danda'a irratti abbaan seeraa tokko waan ka'eef abbaan seeraa sadaffaan nuuf hin ramadamne waan jedhaniif qorachuufis osoo hin hojjetin hafaniiru jechuunis ibsaniiti jiru. Raayyaa ittisa biyyaa ajajaa kaabaa irratti gocha gara jabeeyyii raawwatame kan dagatamu miti dhaloota kan yaadatamuu jiraatudha jedhan Itimaajoor Shumiin waliigala raayyaa ittisa biyyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa. Raayyaan ittisa biyyaa guyyaa ajajaa kaabaa irratti gara TPLFtiin hojjetamen haleellaan irratti raawwatame mata dureen akka hin dabalamne guyyaan kan yoomuu hin dagatamne jedhuunis yaadatameera. Itimaajoor Shumii raayyaa ittisa biyyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa birmadummaan biyyaa kabachiisuufis gootonni Itoophiyaa ta'ee gootichi raayyaa ittisa biyyaa wareegamanis har'a gahaniiru jechuunis ibsameera. Seenaa Itoophiyaa keessatti wanti ajaja kaabaa irratti raawwatame kan jalqabaa ta'us himameera. Gochi kun immoo yoomuu kan dagatamu miti jechuunis ibsameetu jira. Daayirektara ijaarsaa xiinsammuu raayyaa ittisa biyyaa Maajar Jeneraal Indaalkaachoo Walda Kidaan onkololeessii 24 bara 2013 TPLF gara jabinnaan ajajaa kaabaa irratti haleellaa raawwachuun isi lammiilee Itoophiyaa hunda biratti yoomillee kan dagatamu miti jechuunis ibsaniiru. Guyyaa kana kabajuun kan barbaachisuuf dhaloonni dogongoraa akkanarraa akka of baratan jechuunis ibsaniiru. Gara fuuldurattis guyyaa kana yaadachaa jiran jechuunis ibsan. Guyyichi bakka raayyaan ittisa biyyaa jiran hundatti sirnoota garaagaraan kan kabajamu ta'us ibsaniiti jiru. Beelladoonni 6,000 ol gabaa biyyaa alatti dhiyaachaa jiru. Ministeerri qonnaa piroojeektii horsiisaa bultootaa fi fayyadama taasisuufis hojiirra oolaa kan jiru beelladoota 600,000 fi 20,000 ol gabaa alatti dhiyeessu ministeerri qonnaa beeksisee jira. Daldalli ala ergii horii fi foonii dinagdee biyyattiif gumaacha olaanaa akka qabus kan ibse ministeerichi qindeessaan piroojeektii biyyoolessaa obbo Jamaal Aliyyee Itoophiyaan qabeenya beelladaa olaanaa qabaatus qabeenya ishee kanarraa fayyadamtuu miti jedhaniiru. Kana furuufis hojjechaa akka jiran kaasuudhaan barana naannawa gammoojjii gogaarratti eeguufis fayyadamummaa qonnaan bultootaa mirkaneessuufis piroojeektiin hojjetamaa jiraachuu beelladoonni immoo 600,000 fi 20,000 gabaa alatti dhiyaachuus eeraniiti jiru. Horiin gabayaa alatti dhiyaatu irraa caalaan naannawa lafa gammoojjii irraa kan dhufu yoo ta'u immoo dabalataan immoo ibsanitti jiru. Naannawa kanatti immoo rakkoowwan mudatan hambisuufis horsiisee bultoota bu'aa qabeessa gochuufis carraan hojjetamaa jiraachuus ibsanitti jiru. Kana milkeessuufis piroojeektii meeshaalee qorannoo laaboraatoorii dhuunfaa fi humna namaa leenjiin dhiyeessuufis qulqullinaan fooyyessuufis hojjetamaa jiraachuus ibsaniiru. Biyya gaanfa Afrikaa kan taate Somaaliyaan galii horii ala ergiirraa beelladoota irraa baroota darban dhiyoo as keessa galii doolaara biliyoonaan lakkaa'amu argachuun sadarkaa jalqabaa irratti argamus ibsaniiru. Itoophiyaanis biyya beelladoota badhaatee taatus faayidaan karaa ala ergiin argamu guddisuufis tattaafachaa jiraachuu ibsaniiru. Waggoota dhiyoo as immoo beelladoota karaa daandii baaburaa Itiyoo Jibuutiin gara biyyoota ala ergitti ergus ibsanitti jiru. Magaalaa Finfinnee keessatti ji'a 3 keessatti balaa tiraafikaan lubbuu namoota 8,000 oliin darbuun himameera.
Kurmaana jalqabaa bara baajataa 2018 keessatti taateewwan balaa tiraafikaan lubbuun namoota 8,853 qabeenya irra ga'uufis balaa kunneen sababa konkolaachiftota seera tiraafikaa cabsuuf ta'uu poolisiin Finfinnee beeksiseera. Balaa kana hammaachaa jiranii fi sababa konkolaachistoonni of eeggannoo malee konkolaachisaniif ta'uu eeruudhaan kurmaana jalqabaa keessatti qofa konkolaachistoonni 14,695 ariitiin konkolaachisuu isaanii fi ejjennoo irratti fudhatamuun beeksaniiru. Dabalaanis konkolaachiftonni 1,171 eeyyama konkolaachisummaa malee konkolaachisuudhaan 172 immoo humnaa ol dhuguudhaan osoo konkolaachisaa jiran qabamuun tarkaanfiin irratti fudhatamuu ibsaniiru. Daangaa ol ariifachiisuu dhuguun konkolaachisuufis eeyyama malee konkolaachisuun sababoota ijoo balaa kanaafis hammeessaa jira kan jedhan immoo hubachiisuun balaan kun immoo miidhaa lubbuu fi qaama namarrattis qabeenya mootummaa fi uummata irrattis geessaa jiraachuus ibsaniiru. Keessumaafuu misooma koriidarii keessattuu miidhamaa jira kan jedhan immoo poolisiin Finfinnee konkolaachistoonni dhuganii konkolaachisan addatti miidhaa kan qaqqabsiisan jirus jechuudhaan ibseera. Mukkee qarqara daandii sararootaa fi qabeenya elektirikii akkasumas immoo misooma bu'uura daandii koriidarii buufata xiyyaaraa boolee irraa konkolaachistoonni dhuganii konkolaachisanii kun miidhaa guddaa gaggeessaa jiraachuus ibsaniiru. Konkolaachistoonni qabeenya tajaajila hawaasaa fi ijaaraman irraa miidhaa gaggeessan irratti adabbiin tiraafikaa qofa osoo hin taane qorannoo barbaachisu taasisuufis tarkaanfiin cimaan fudhatamee beeksisaniitti jiru. Egaa hordoftoota fi daawwattoota Qaroo Miidiyaa irraa oduun biyya keessaa kana fakkaatan oduu biyya alaa isinitti hima. Balaa kirkira lafaa Afgaanistaaniin mudatee lubbuun namoota 20 olii darbuun himame. Balaa kirkira lafaa Afgaanistaan keessatti mudateen lubbuun namoota 20 olii yoo darbu kanneen dhibbaan lakkaa'aman immoo madaa'aniiru jechuunis ibsameera. Balaan kirkira lafaa Riiktar iskeelii 6.3 ta'ee galmaa'e kun immoo Afgaanistaan gama kaabaatti kan mudate har'a ganama ta'us aangawoonni biyyattii ibsanitti jiru. Waldaan Baatii Diimaa Afgaanistaan bulchitoonni lamaatti lakkoofsi balaa lubbuu irra ga'ee fi hubatan qaqqabbii dabaluu akkuma danda'u immoo eeruudhaan kasaaraa dinagdee irra gahee olaanaa ta'us beeksaniiru. Hojiin lubbuu baraaruu hojjetamaa jiraachuus waldaan kun ibseeti jira. Ministeerri fayyaa biyyattii hospitaalatti namoonni madaa'an yaaluufis qophiin gahaan akka taasisaa jiru yaadachiisuun Adoolaa fi BBC gabaasanitti jiru. Chaayinaan yaalii heelikooptara nama malee balali'uu danda'u milkaa'uun raawwatte. Chaayinaan balallii haala heelikooptara haala nama malee balali'uu 1,400 jedhamu moggaafaman milkaa'uu ishee xumuruu beeksifteetti jirti. Heelikooptarri kun nama malee balali'uu kun immoo fe'umsa yookaan immoo imaltoota hanga kiiloo giraama 650 ulfaatan fe'ee balali'uu akka danda'uu fi sa'aatii 8 olitti fe'ee balali'uu akka danda'us eeraniiti jiru. Heelikooptarri nama malee balali'uu kun kaampaanii Harbin Unit Aircraft Technology jedhamuun kan oomishame ta'us heerameera. Balallii jalqabaa heelikooptara nama malee balali'uu kana milkaa'uu ishee guddina aviyeeshinii Chaayinaatiifis tarkaanfii guddaa akka ta'es himameera. Heelikooptarri nama malee balali'uu kun immoo qilleensa naannoo hamaa dandamachuufis humna kan qabu yoo ta'u immoo digirii seelsheesii 40 hanga digirii seelsheesii 55 dandamachuu akka danda'us eerameera. Heelikooptarri nama malee balali'uu kun lafa qonnaa bal'aa kunuunsuufis bosonawwan, harroowwanii fi lageewwan eeguufis meeshaalee iddoo tokko gara biraatti geejjibsiisuufis hojii baraarsa balaa tasaa raawwachuufis kan yaadamu ta'us eerameera. Chaayinaan gara fuulduratti heelikooptara nama malee balali'uu kana baay'inaan oomishte faayidaarra kan oolchitu fedhii qabaachuu ishee CGT'n gabaasetti jira. Egaa hordoftoota fi daawwattoota Qaroo Miidiyaa irraa oduun galgala kanaaf qindeeffannee kana fakkaataa hanga ammaa waan nu hordoftanii nu daawwattaniif galata qabdan isinii jecha akkuma beekamu miidiyaa keenya laayik, sabskiraayib, sheer gochuudhaan yaada qabdan gara koomantiirra nuuf kaa'aa isiniin jedha. Galgala gaarii isiniif haa ta'u.